Gara koti jirta we'an sinjalada nika gara qiya yomi sirrare kata gara koti jirta etun sinjalada nika gara qiya yomi sirkada je walisa mati sheekam eninis akkuma qiyatti bahara jalala qisalime dibe jalalatin dararame natti fakkatam furmanni dibe jalala waan jalatan arkachu waan teef walisan kun akka gara qiyatti yomi sirkada je gafatam arra por iftan torban jemu wagga budam oson salamtain gafatini nedan gafi jalalatin jalqabem garan jalalan dame isa ka jalqabu imbe khuti difamanaf kodim ammas tanan salamtan intabarreti salamtan tiye jalala onne jalala ramadite jalalleti qabajamtu qali akka daimandi moti jalala tantati obsitu alitif hageysum sifimatin firafi ollan biya fi biyonati jirtu hundi nagaa ani nagaa fi fayyaa ko nagaa fatte rabbiif kalanni hagayuti qaaman fayyaan qabam jiru fi jireenyi ko kam bilbilaan nagaa fachaa turte sangaru arra gama kurribtu jaalalatiin deebisaasii kennuun barbaadam jiru fi jireenyi ati keessa jirre silaawu hiikaa maaliitii qaba jetteeti nama sa'a keessa kophaa beetiin yaada hiraar hogguu booyam yaada hiraaruma booya hiraaruma gahe Tira bejiru ramale hima Yada hiraru maboya hiraru magai Tira bejiru ramale hima Addunyaa tanarraa wanti hanga jaalatanii dhabuu ulfaatoo keen jirre namarra geetu beekam yeroo mara waan waliin dabarsine yaadadheetiin booyaa obsiitoo maal tokko ba'aa yaadaanatti ulfeeyse akkanaaf hubattuuf jecha mi'a jaalala waliin dandamne keessa xiqqoon si yaadachiisaatii na dhageeyyu heddurraan waa xiqqoo jaalalatii yaadee siifiin himaata akka yoo na yaadattee heddurraa waa xiqqoo jaalalatii yaadee siifiin himaata akka yooti na yaadattee heddurraa waa xiqqoo jaalalatii yaadee siifiin himaata akka yooti na yaadattee obsi jalqaba gaafanaa fi ol barruun si yaadachiisam anaa qabxiin qormaata biyyoolessaa kutaa 12 hawwii guddaadhaan eeggachaa ture akka malee narraa taatee gadda keessa jiru ture dhugaa dubbachuudhaaf ana qofa osoo hin ta'in namoonni waliin barachaa turree fi barsiiftonni koo hundi qabxii guddaa galmeessee gama yuunivarsiitii akkaan seenuun eegaa turan ani kutaa takkarraa eegalee qabxii guddaa galmeesseetiin badhaafamaa as ga'e qormaata kutaa 12 fi qophii gahaa godhee waan hin tureef qabxii guddaa eeggachaa ture qabxiin dhufte garuu yuunivarsiitii seenee ogummaa fayyaa baradhee hawwii doktora ta'uu taniin ijoollummaarraa qabaachaa fi ture san milkeessuuf tanna dandeessu ta'uu dhiisitii akka hiriyoota kiyyaatti yuunivarsiitii tanna neeytuun turre yeroo kana jiruutii yarraa abdii mudhadhee jiraachuun jibbeen ganamaa fi galgala hulaa cufadheetiin booyuu mudadhee gaddi natti cime guyyaan natti golgolaa'ee daandii namoomaa keessaa bahe maatii fi hiriyoonni koo fayyaatiyyaaf yaadanii ana sossobuu fi na tasgabbeessuuf waan dandeen hundanaaf godhanis ani qabsachuu hin dandeenye. haala saniin ji'a jaha guutuu fayyaa fi maraatu jidduu aanaa jiru ijoollee obboleettii xiyyaa taphachiisuudhaaf iddoo bashannanaa geessee achitti si wajjin wal agarre yeroo san seensa dubbii tottolfachuudhaaf jechaati waaw ijoollee teeti hedduudha bareedan jettee seeqaa na gaafatte anis seeqaatiin eebar taniin sirraa dhalesanii je'ee qishnaadhaan siif deebise onneerra qisqistettee qofalte ani eegan gammachuu fi qoflaan addabee ji'a jaada brus golgola jireenyaa hamaa san keessa ta'eetis bareedina uumama keetii dinqisiifachuudhaaf yeroo natti hin fudhanne qofli kee yeroo fillee taatu hiraarii fi yaadaan keessa jiru na dagachiisee ture turtii sa'aatiin booda erga addaan baaneen gama hiraar kiyyaatti deebi'ee qaniin hiraar irraanfadhu yeroo ati naaf bilbilte qofaam kanaaf yaaddoo fi hiraar jireenyaa sagalee teemi'ooytuu san jalattiin dahachuu jalqabe amma waliif bilbilam sanbira kunneetis baallamaanis wal agaruu jalqabne
jireenyi koo kan guutamu gaafaan si waliin oole qofa ture. Na gorsite na tasgabbeessite gama daandii jireenyaa na deebiste jajjabeessite barnootaan jibbee ture akkaan deebi'ee baradhu na taasifte. Gaaroma bilchinaa fi namooma keetiin ana biraa jaalala maatii koo biraa immoo kabajaa horatte. Kan kaleessa fayyaa tiyyaaf yaaddawaa turan hundi jireenya jaalalaa haariyaanan jalqabee harkanii hedduu gammadan. Namoonni jaalala teenya dinqisiifatan Taayitaanik jaanii qoosaa nuuf moggaasan. Anaaf garuu jaalalti teenya Taayitaanik irraayis oli ture. Ati anaaf yeroo qabbanaa bullukkoo taate, yeroo oowwaa shamsiyaa taate, roobaa fi adurraa caayaanaa taate turte. Shamsiyaa yommuu aduudha, bullukkoo yommuu qabbanaa, boqorraa toora onnee, hiriyaa tootan ijoollummaa, sagalee too'ameetoo, itti dhammaa boqorra koo, sagalee too'ameetoo, itti dhammaa boqorra koo. Soora onnee tiyyaa taatee yeroo jaalalaa mi'ooytu waliin dandamne. Onnee teenya qofa osoo hin ta'in maqaan keenyas walitti hidhaadha ture. Obsiitoo siin jennaan atis Obsa koo. jettee na yaamta turte. Lubbuutoo Ruhii koo. qarootoo Ija koo. kun maqaa jaalalaa ittiin wal yaamne keessaa ture. Jechoonni jaalalaa itti na yaamtu hundi hamma jiruu tiyyaa dhiyaana naaf ta'am. Kajetina wantu ya jana legiyo Dihana nata Bernyata nata amma jiruutiyo. Duba wal dhabne hamaan dhufee jaalala teenya mudhii kutee yeroo carraan jireenya bahargamaa kan ijoollummaadhaan hawwaa fi turte sun siif dhufu ati gammachuu tootiif wareega guddaa waan kafalteef anis gammachuu tee gufachiisuu hin barbaanne. Si dura dhaabbachuun ofittummaa natti fakkaatte. Kanaafiin garaa koo hidhadhee si geggeessuu murteesse. Yommuu deemuu keeti shaggar waliin baanee ansoolaa jaalalaa waliin uffannee wal hammannee yaadannoo jaalalaa wal jijjiiranne. Sa'aan geessee amma dirree xayyaara boolee si geggeessee imimmaan harcaasee kophaatoo deebi'e. Guyyaa gargar baanee kan guyyaa kamalee yaada keetiin boo'an kunoo arrallee kan si geggeessu dhaqee dirree boolee harjee imimmaa yaa'ee burree galee. Kan si geggeessu dhaqee dirree boolee harjee imimmaa yaa'ee burree galee. Kunoo amma harar ati keessa hin jirretti deebi'eetiin jiru qobxummaatii fi golgolaa jiraachuu jiram. Waan jireenyi qobxummaa na godhaa jiru xalayaa biraatiin yoo rabbi siif deebi'am. Arraaf hoggaan sitti dhaammadhu silaahuu galata kee jechee hin galchuuti ayyaanni jaalalaa mijjaa siifaa tolchu jechaatiin xumuram. Rahalala, mijja si hatulchu.